Nagaan isiniif haa ta'u jirtu jira galata rabbi. Maal jedhama maqaan isaa? Maalidha faayidaan isaa? Maaliif nyaatama? Akkamitti immoo nyaatama? Namni guddaan hamma nagahu waan akkanaa nyaadhaa jedhee akkamitti nama abboomama? Gatii isaatu meeqa? Naaf himi yaa koodee ani nyaachuuf barbaade hin arganne hamma yoonaatti oodee haa ta'u amma argadheera nan nyaadhaa anis. Garuu faayidaan isaa maali? Naaf himi mi'aati. Herreega isaatu salphaadha moo dubbitu waan biraati? Anaafuun hangalle inni bara kana namni guddaan akkana waan jedhu akkamitti wallaala? Jireenyatti qoosuun lubbuu namaatti taphachuun inni bara kana akkamittiin yaadama? Haa ta'u akkamittiin nyaadhaa naaf himi kaa? Maalidha faayidaan isaa? Barbaade. Garuu guyyaan har'aa sooma haa cabu soomni kiyya. Ajaja mootummaa dhiisuu irraa haa badu soomni kiyyaa. Nan nyaadha garuu hin jiru daabboon bira. Maal rakkoo qaba ree? Inni nu gatii qaba. Haa nyaannu kootu kaa ni nyaanna ammas. Jireenyi widdiidhannaan nu nyaachise baran. Lakkaa himmiyaa damma caala innuu warri nyaatanii argitan akkam jira garuu siif jecha cabse sooma guyyaa har'aa. Abbichuu bulii jiraadhu umurii kiyyaldee fudhu yoo barbaadde narra.